እንዴ በቃ ነማ ወንቲን አንበርባዱ ማለቀ ከየቆፈ ማለቀ ቆፈን በርባዳን ሃይ ማለቀ ዋን ጉዳ ጎዱ ደንደው በርካት ቀበቴ ተይሱ ኦቱቤ አቲ ኦቱ ቆሙይትን ሲጎዳ ሀቱ አከይሳ በሲ ደደብ እንዲ ማኪዳ ወሊትን ቡይ ማኪን ሰፋጣ አይስኒን ቤቷን አነማ ዮ ቤካን ጨሊሰ ጋባን ሐቀ خيرتي ሰፋጣን ቢጓን ሐቀ ኮረቲ ሰፋጣ ህምቤኩ ሲፍ ዘገዘቀ ዋን ጅሩን ተስረገባሴ شيرتي قولها سايبوني سان جرتني مدي تيك توكي سلا أكفيك أكاونتي فايدمتين بيكيتشو بدي جرت تيك توكي راو قامي قوتويتشو هاي شيمي سين قبو مالين نما كمي تسنين مياويسين هاي انتي بك أنا ما وانتي نمبر بعدو مالك يقف مالك قفن بربادان هاي مالك وان قدا قدو دندو برخات قبتي تيسو ኦቱቤ አቲ ኦቱ ቆሙይትን ሲጎዳ ሀቱ አከይሳ በሲ ደደብ እንዲ ማኪዳ ወሊትን ቡይ ማኪን ሰፋጣ አይስኒን ቤቷን አነማ ዮ ቤካን ጨሊሰ ጋባን ሐቀ خيرتي ሰፋጣን ቢጓን ሐቀ ኮረቲ ሰፋጣ ህምቤኩ ሲፍ ዘገዘቀ ዋን ጅሩን ተስረገባሴ شيرتي قولها سايبوني سان جرتني مدي تيك توكي سلا أكفيك أكاونتي فايدمتين بيكيتشو بدي جرت تيك توكي راو قامي قوتويتشو هاي شيمي سين قبو مالين نما كمي تسنين مياويسين هاي ችግር የለም አራ ቢብላራ ቀበታ የመጀመሪያው ስልክ አይሰራም ሲጨመርም እሱ የለም አኑ ሲሰዲት ያለ ቴክስት ይዝ ጎዴ ፊንትሬ ነጀት ቲክቶክ ይሁንተራ በዴቹ ቲክቶክ ይሁንተ ጅጅረቴ ይሄን እዩ ችግ አኒ በራከም ኒ በይታ አጠና ሙጫን ኩኒ ሃዬ ረከቴ አጉድራ ማኒ ነው በደኒ በይታ ሜቢ ያው ቦንሳኒ ኒ በይታ ነመነመ ቀርቃሩ ሌዳ ዱጋ ነቹን አለ ወለለ ዱጋ ይሳምን ደብሱ የቹ ረቢኒ ሌናን ዲሱ አንቴ ነማ ኦሮሞ ዲሌ ዶራለ ኩማ ዶራ ዲበሽን ነመነመ ቀርቃሩ ነመሌንጨ ኩዳኒ ሌ ጆሌ ዴሜ ተበቺሱዳ ነመነመ ቀርቃሩ ነመነመ በረዳ አበቱዳ ሃዬ ሜቢ ነሚ ነመ ቀርቃሩ ሁን ጉያ ተከለ ኢፊሳ ተፈረከቱ ደንዳጄቲን አንቃራ ኢሰ ኦብሴቹ ኮኖ ፌስቡክ አረቲ ጊዜን አርኩ ኢልሞ ለመቀበኒ ሰዲ ጎደተኒ ኮኖ ፐርስ ዴ አጃይ ሃን ከበጀተኒ ወይ ማኪ አረከቴ ጅረጄታው ወላሂ ወይ ሱደን ያዛሲት ነው ጋ አመቻንሲ ተቆላዱ ፊ እኒስ ዮኪን ነጋ ዮኪን ኩተሜ ወራበሜስ ይሰቀቀቡ ደንዳ ዱጋ አከስ ሲላ ታቀኬ ማሊፍ እኒው አይ ዶንት ኖ አከሚ ተከያዱም ቤኩ ገሩ ሲላታ አመስ ጋፈቲ ፈጭ ናማን ብራዳ ነመሰት ያዱጋን አከስ ጎዴ አሞ ቤታ አይጋ ምን ሱራ ስረከስ ዱቢ ብራንጊያ ዋንቴፍ ጠናን ለን ከደንዳመ ሀደወሉ ፊሂ ነው አኑ ያለ ፊንትሬ ማኪን ድራት እንተ ሩጋ ዋይ ከጠና ሜዳ ሱራ ይሳስረማ እት bilbilaan tureen እት bilbilaan immoo bilbil hojjechuu dide bilbila haaraa qabataan fidi rakkinni jiru naasofna inni sanuma keenya ati sanuma keenya hundi keenya wal inni binu kanaaf warri beeyta saayibroonni isaa jiraatan seenaa yoo jiraatan yaa seenaa bisna raasi fuuna yoo ittanaan asumatti dhaabee baha jechuu isa waliin haasawwan qabuwanii akkasuma zaatech yeroo baay'ee qabda rakkinni jiru yoo siilaanis yeroo kan baasta rakkinni jiru garuu amma maani beesa inqabu yoo jedhe yoo sittimate wali haasawun lamaan keessan barani barsani barkani barbaadu furmaatan inni jechuun barna dawwalee
ጊዜ akkanaan eeggadhu rakkoo akkanaa keessa jira maakii ni beektaa akkas yoo naan jeenatti haase wallaahi aan nama isa eeggachuu miti nama isaafillee dhiisuudha garuu akkasiin goone inni. Achumaan baduunsaa furmaatan ta'u dhugaa keetii atis haqa keetii ergiteetta anaaf waan hundumaa ergiteetta kanaan duras nan beeka anis yaaleera nama biraas ni yaalsisteetta garuu amma nama meeqatti yaa in agaataanaan wajjin haasaa olii bilbilaati haasaa rabbi akkas gochuun sinii wayya malee isaafis gaarii miti. Maaliin hin bilbilaa manni wanti hin bilbiluuf hin jiru bar sani bar. Saayibni isaan qabu bilbila Saharaa. In kaasu yoo naan bilbileef. Amma akka gootu maakiyyeen silaasirraan beekuuti lakkoofsa saayiba isaatii san xannaa kenni xannaan isatti akka footoon maxxansamee ture itti himuuti akkasii kennan goosisi. Illee gaarii. Kanatti hin ta'in suuteettanii haasoftanii lamaan keessan dhugaan sinja akkuma itti kenniteetti. Silaa suuraa isaa kana bar waan har'aatii miti bargaayis yoo hanqana isin eege hanqana kana maaliif taate eedanii jette wallaahi waan har'aatii miti bar maaliin. Silaan isinii mee bara hanqanaa homaa turtan hanqanaa rakkatee jira bakka mee ifiin fedhee haafidu jeetin jala callis gizeen garuu piresidee isaa sana argu na aarsee ni beektaa namni tokko akkamii rakkatee jira jettee waan tokko mee guyyaa isatti tolee haafidu jettee gizee callistu yoo achi dhiichisee arkitu isinitti isin yaada gaa baqattuudha baraan biyya baqaa keessan jira bar ndee bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan maal nama dhagaama ndee naadhiisiinis akkaabar qabuunis akkaabar. Dhugaa rabbiin haqa keessaa baatu maakii. Tannaa namayyuu bilbiluu deemaa fakkaate. Ammoo silkiin. Assalamualaikum. Kam jirtu? Waalaikum salaam wa barakaatu. Maal sirraa fuudhee makii koo boonsaan Maallaqa irraa qaba. itti kennitee moo? Siif hin deebisu ree? Siif hin dubbisu sirkaa badee? Ni harkaa badee ture erga badee. Hin jiraa bara akkaawuntii biraan. Sireesii yoo ta'e ittiin barreessaa akkaawuntiin ittiin jiruun. Arkitanii mi gaayis? Dhugumarraa haasaa jirtu urgoo. Akkaawuntii biraatiin ni jira mi? Nan dubbisaanii qo'e akkaawuntii wayiitiin jira. Nan dubbisaanii qo'e irratti jira ta'e dubbisee nan gaafadhaani. Dubbisiin. Osoo rakkoon hin dhufin. Xannaa deebisi maakii. Silkiin haaroonni tun qoya meesi. Bilbila natti galee sorry. Akkam fayyummaa jirtaa? Jiraa galta rabbi. Akkam naguma. Maaki. Bakka yoo bilbila isaa argatte anytime beeka tekstii naa godhishi. Akkin hin jiru. Kunoo akkaawuntii biraatiin ni jira. Akkaawuntii biraatiin ni jira. Feesbuukis ni qaba bar mucaan qo'e feesbuuk irrattis ni barreessaa fi akkaawuntii jedhu kanaanis nan barreessaa fi telegiraamii ni qaba garuu yoo hojjeteef dhiisee isaan beeku malee amma. Hin hojjetu telegiraamiin isaa dawwalaa hin jira jechuudha. Arraaramti kan hin dawwalaa jiruuf. Okay. Nama arrabsitu illee hin jira. Noormaalii akka intala biyyaan hin kabajaanii achuma keessaan na barreessaa turte. Gaafa duraa hiriyyaati yaa jechuun wallaahi annamarraa hin haasa'u namarraa hin lolumaa ki. Isireesi baxaami namni kiyya namni na beeku baxaami nama gaariidhaani. Jes noormaalii akka namummaa tattaphadha malee dhimma namaa qabaadheetii miti namni waan akka inneeti miti. Hiriyyaan tiyya sababbii kiyyaan jechuun wallaahi kuinii meeqa buustee fi tottokii kaawwannoo sammuu leenca kennitee fi galata dhabdee itti barreessaa miisejji
Cadhisteetuma itti barreessiti dhattee wallahi miisajjii isinii maxxansa jechuudha. Kana naa godhi. Yasmiinni qaalittiin tun na amaaruu irraa deemee taphachiisaanii liisti cadhistee mataa na nyaatu jirti ibsa jala yoo na argitu jette. Gisee duraa san finnee ibsaaf wajjin nu taphachiisaa turre noormaali. Sanirra tartee addallee keessaan na barreessaa waan garaagaraa jedha arraba mucuqi na goote bilookii na goote. Ittiin kennine natti hin kennine. Dhaqee push godha akka nama tokko sa'aatii barbaade. Baatawwee yoo namni dhufee na kadhate andas nan jedhu umman kiyyaa yeroo na kadhatte waa kennuyyuu hin barbaadu jechuudha baatawwee warri beektan. An noormaalii taphachiisaa dhimma biraa walitti hin qabnu wanti isiin safaaxaa gootee wanti isii haasoftu naan taane hiriyaa keetii itti himi yoo isiin kanarra didde wallahi an gabbaaseetiin arrabsaa. Maalirra wadartan jechuun? Haa ummuma see amma kaleessa kun galgala taphachiisaan jiru odoo ati waliin taa'u jirta akkasuma dhaqee ummuseenaa taphachiisee qoosu jira noormaalii jechuudha. Achumaan amma asii waliin illee dhaqeetuma qoosee taphachuma jira. Kaazaan bakka wanti si haasoftaa doonnoo maaliif akka isaa ampush godhuu fi hinaaftee guggubattee achitti bakka teettu ciccite ofuma siiti. Namni nama duwwaa nama hinaafa tolaani tolu kennaan malee dirqama na aarsitee na arrabsitee miti kan push sii godhu. You know? Qoyiniin gaafadhaan mee beene wallahi. Wallahi jechuun isiin keessaan giitiin barreessiti. Na barreessiti anammoo oduma kennuuf yoo namni hin taphattimti amma yoo jira rabbumaa jedhi koo push na godhi jetti rabbumaa jedhi maal ebbo rabbumaa jedhi ani waan akkana nama kadhatu hin jaalladhu please nan kadhatin jedhe wallahi doktora nu beekan himan rabbumaa jedhi akkana na godhi dhaggeeffadhuudha ani siinillee beekaa maakii as keessa wanni hin jiqqiniini tabumaaf yookaan immoo wahumaaf jettee adfaate yeroo wallahi jechuun kuyinii kiyya laafu. Isi ijoollee Awurooppaa malee puushin gootu birrii meeqa fitte birrii hagana fitte jedha kuuni kiyya lakkoofti mina gabbaachi kuuni kiyyarra maaltu sii dhibe. Ooyi dhagayi meebii haati faatee ni qoosti ni beektaa namni hundaa beeka miidiyaa kanarratti qoosaa jirti ta'uu danda'a mee ni gaafadhaan. Wallaahi maakiin qoosan jedheen cadhise yaani qoosa jedhee cadhise qoosa jedhee. Waan siin galle jira yeroo geebii taphannuu al tokko na dhaggeeffadhu muudiidhaaf akkas qallabna yookaan immoo namni akkasatti wal godhuuf malee hammeenyaaf siin hin jettu. Haati baatee wallaahi nama hedduu qoosudha si galee koottuu maal jettee yoo si barreessitee wanuma qoosti malee akkasitti wanti jedhaa miti qoyime waa hundaafuu ni gaafadhaanani. No narraa already jalaa bahee jira akka maqaa kiyyaalleen kaasne abbaa fee push godhe abbaa fee dhiisee isiin dakalu you know just ani abbaa fee taphachiisuu danda'a dhimma kiyyaaf jettee aarii keessa galtee akkas nama hunda raggaxaa turte nama muluu arrabsaa turte nama isii ilaalu bade war maaliif nam dhadhannoo eessa akkamii arrabni akkasii akka namaa dhufanii hin beeku garuu nama arrabsuu hin jaaladhu waan ta'eef akka nan arrabsine ani wanta fee nin taphadha wallahi si birallee nin dhufaa nin qoosa garuu annama miidiyaa wal baradhe nama tokko xiiqiitti qabadheen beeku garuu akkaataa isii adi na jibbisiise bakka yoo bira dhufe si dabbaraan bira dhufe. Gaafadhaan dhiisi bakkaati dhiisi ni gaafadhaani. Gaafadhu narraa akka gooftu maqaa kiyyaa akka. Hayyee ni gaafadhaan. Tole.